Faron dirqama maaltu fide anuma seenaa gubbaan dhabuu deeme lammata duwwaa inni gubbaa fuutu maali akkati ilmoo qabdu akkati gaartii qabdi beekaatiin fuudhee aanes jaaladhee si hayyamame duwwaa lammata taphatti biraa kana gubbaa fiddu maali Ibrahim la ayyaana jira kunaa ta'aa hin faduu si jeelattaa kana yaada kana hin faduu adillee manda ishiraasi ati baru manda jaartii lama qabi jaartii lama faatii bisa dafa kan na gubbaa fiddu faadhu rashaatu gun gamma kana keenya nagatti sana osoo kana dhaggeeffachuu maali Misalnya kati mataa kuzilet. Yoo taayuu biraa kamera duratti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota kan akkam jirtan akkasanii fayyaadha isinirraa bannee jirra ammantana deebinee jirra alhamdulillah. Arraan kan gaa waliin qabadhee isin dhufee qophii ajaa'ibaa kan isiniif qabadhee dhufee nama adda tokko nama isin hin beekne waliin barsiisuudhaaf dhufee akkasumas viidiyoo dhangaddaa dhumarraa ta'in isin malee takkaa jira. Umsinan ilmoo nala deebittee kuttee jettee viidiyoo takka isin maratiin ture. Ammoo waan sanarratti waan san dura dalagee gadaadha. Gadaa hedduu itti aare itti dhiisituman taa'u jira keenya. Umsina barbaadee dhabee akkasitti wallaahi ilmoon ammallee anamoo bayirti akkasitti gaa karaan kana namni isin bira jiru hundeen eenyudha jechuun gosan hin jiru. Waliin isin barsiisati saamta qabdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa shemar kafuna kan jirtan hordoftoota fi kabajamtoota keenya akan jirtan nagaa keessanii isinirraallee bannee turre bannee jira ammaan tana deebineen isiniinidha. Takkanaati gaarra kana isitti argamne yoo yakkan ani yaaraa biratti argamna kun har'a ilmoota ishoolee arganne ni qabna. Takkanaatiin isiniinidha. Keenyaa ilmoon. Teenyaa Takkanaatii gaa hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya torbaan kana waan isin raabannee fi viidiyoo galaksuu jirra. Namoonni baay'een keessan daawwataan jirtan yuutuuba ishirratti galaksaa irraa yuutuubni ishidhaa kaawwattuu jaati warreen isin daawwattan hunda barsanuu dhaqaadhaa sabskiraayib haa godhani. Egaa ishiin sun dimaashii keessan tajaajila hin beekne wallaahi har'aan kana guyyaa akka jabaa kanatti gammachuu ajaa'ibaa kan qaba. Maaliif garuu har tokkoon gadaan gocha keessan irratti dalagee asii musinallee akka ishiin immoo nara deebitee deemtu gudee akkan karaa biyyaa hangalallee ana gudee qilleensallee oole jara keenya. Tanaaf hojjetan har'aan kana aaniin fuudhee jira osoo jaartii isatti himin jaartii dhibbaa fuudhee jaartii biraa immoo karaa biyyaa galfachuudha deemudha. Deemaa jee gadallee himee waan sini tura akka isheen itti taa'atii fi dhugaatiin fuudhe immoo dhugaatiin fuune ammaan tanan adda isheen baasuudhaaf dhufe. Tanaaf gocha san gadaa waan dalageef wallaahi waa hedduu jira. Anaa fi gidduu jechuudha waan miidiyaa gubbaatti darbaasu hin taane jechuudha. Isaan jechuudha itti hara wanni fi narraa ba'uudhaaf jaartii nagalaa baase. Kana immoo qotuma isaan kan duraan gadaa akka inni butti keessan keessaa gamu dura isa haa rabshaa godhe jiru isa haa waa hunda waa balleessu jiru argitan fuudhetiin jiraan jeen malee fuudhinsa alhamdulillahi amma tana amma duran fuudhaaf qophiidha garuu inshaallah torbaan kana keessa nin fuudha gaheen deema. Kanaaf jechuun nomiyyoon gadaan fuudhee jira jechuun illee faa'uudhaaf tuubi. Kan dhugaa malfuune. Laa nuti jechuun dhugaanillee waliin fuune garuu yaani waliin fuune yookiin gara wal fuudhuun ooluu garuu yaani wajjin haasawaa qabna malee garuu naaf inni walillee fuune ganaan haalli waliin godhanne jechuudha jechuun haasawaa muuni isaanii yaani haasawaa wajjin qabna yaani halaas waluma jaalanna malee ganaa waliin fuune. Yani amma isin dhoisa fuudhee maal jettee yani halaak michiyyoolee haatee ilmoolee darbitee haatee kuttee nuti waliin fuunu yani dhoisatti hin ta'u fuuni heerumni dhoisatti hin ta'u fuunillee dhoisatti hin ta'u maaliif dhiira takkaaf yani shari'aan afur hayyamee fi hanga afurii fuudhuu danda'a ani irratti illee fuudhuu danda'a yoo isii irratti illee na fuudhe garuu nuti waliin fuune beektaa ammoo inni fuudhettee yani isillee haatee kana hunda dalagamee jechuudha. Kena alfuru tanya di sini jera waktu tanya. Tanaaf jecha gaa haadira kongo buti dhugaa yeroo sana himuun
Warra jiru ka nama tolaati. Ammaan kana sababa hiyyanni gadaa ganiini. Asii guyyaa tokko wal beektan isa. Gadaa jechuun dhageeffamee jira simbiiroo. Ani gaasii beekanii naannoo ganda keessanii. Ganda keenya yaani ol dhiyaana. Ni gara beektan naani ganda keenyaa jiru akka jettan bar fuudhatiin jiraan jeen. An fuudhatiin jira jennaan sammuu dubbii kutanii annu dubbii kanatti hir'amne gara galeetuma uumsanii himee. Ani fuudhee jira biyya nasiin garaa jiraa'u. Manaan jaartii biraa fuudhee karaa biyyaa galfachuudha deemaa jiru. Akka kanan galle ana godhe jara keenya. Akkasii jechuudha anillee akka silaamaan tana isaa fi artisaati wajjin galu. Yaani akka inni galle godhe jechuudha gadaa yaani kun amma ilmoo irratti illee ilmoo irra darbitee kaasee kottee kun miciyyoon tana ilmoo xiqqoo tana jechuudha dhiirtii ni beeka yaani biyya namaati bakka keessa jirru. Yani dhiirtii ilmoo akkatti gootu qabdu akkatti guddistu hin beektu. Takkanaati walaa gadaa yaani kana hunda dalagee anillee rabbii naa jedhamtu nan godhini. Inshallah takkanaati dhufeen jedhaa waliin. Amma nama biratti namoonni baay'een gartee ani akkamitti osoo jaartiin jeetiin himin fuutee jenna. Akka wanni fuudheesi bultii qofa jaaradhee jechuudha. Dhoorsadhaan jaartaa jiru akka namatti fakkaatti miidhe. Ammaan kana waan isin jechuudha. Itu tun olala, yani tun olala yani hijiba malee ani waan dhoysatti illee fuudhee hin qabu. Yani hin fuune jechuudha ani fuun dhoysatti hin ta'u. Akka fedhate heefu yani shari'aan afura hin ta'eef yoo fuudhee illee azumaan dirree biyee fuudha malee yani ani waan dhoysa fuudhee hin qabu. Dubbii yani gadaan deemuun illee hijiba ani siriin jadaa wasoo ta'anya. Maashaallah wallaan. Kanaan kun abdiyyoon istana. Isa dubartii jechuun dubartii kana yoo fuutellee yoo bultii wajjin jiraattis wanta kawan isin kutu malti yookiin akka yoo fuutellee fuudhettee waan biraa takka hamtuu isheetti jaan takka yoo fuutellee rakkoon qabu inshaallah nutulleen torbaan kana keessatti wal fuudhaaf niyyaa qabna harka kun wanni nu abee nu ta'u jiru silaa kan qaata fuudhee an fuudhallee gorsatti fuudhu jira keenya yoo fuudhes waa hundaa'u hawwu jallee fuudhee isin saarifaa haadhatee bara abdii haadhatee bashirraa fuudhee akkasitti waa hundaa'u gama fiidiyootiin isin garsiisa. Hattuun taa'ee jechuudha kan hojii keessatti deemee fuudheetu jechuudha wajjin jaadhus. Namni maal namni horiidha fuudhni akkuma karaas biyya kanatti fuudhachuun nu biratti karaas waan salphaa agartee waan inni ammaatan fuudhu ammaatan yaafee akkuma argee godhu. Takka gootanii jechuudha isin warra komentii barreessanii maaliif gosoodhaan kutaa jettan fuudhni dhosaan qabu jira kan. Yoo janaa dhosaa waadaan jennee malee fuudhee jechuudha qofatutti yookiin nyaattee yoo dhositiin fudhattee fuutee nama baatti. Kanaaf hojjaan hin fuune xiyyeessuun fuudhin dura baatee uumsanillee miyyoo narratti lafa keessee kutte gaa'ee hin deebine ammaan kana nama itti argite nama fiduu itti argee torbaan kan bakka isheen jirtu barbaada jirra bakka isheen jirtullee gargee jirra mungkin gadaa bakka kana kaa'ee. Akkasitti akka isheen dhuftu goone ammoo harka tokkoon ilmoo akkam gootaa yoo hattin taate maaliif ilmoon haarumaan tolti ishummaan kunuunsaan sun guddifattee mana ishee jirraa ishiifillee mana kophatta fireessa fi kunuunsaan ammoo mana ishee deebitee nagaan teessee ilmoo ishee guddifachuudha yoo ammoo hin ta'u ganaas wajjin hin jiraadhu jettee haa ishiin jidduu taate. Adira ilmoo ishii fudhattee akkasii deemtee bakka isheen jirtutti waan fedhe nun godhaa fi takkaan isin jaa. Adira ilmoo naatee suma irra qaba ilmoo yoo ani kan himnellee ilmoo yaani ni guddatti daa'ima garuu ilmoo daa'ima haadhuma biraan tolti jechuumaati malee ilmoon xiqqishoodha akkasuma beektaalee masaa ilmoo hoogganaa xiqqoodha harmallee luujii. Amma adira ilmoo rakkoo qabu isin jaa yaani ilmoon guddisaanii bakka haadhaa bu'ee yoonii fi hindi maalirraa deebisaa hin deebisin. Hin guddisee. Bakka haadhaa bu'ee bakka haadhaa bu'ee hin guddisa. Wallahi rakkina. Amma mataa ijaabu nama nu. Itu maal rakkoo qaba. Maal rakkoo qaba ilmoo teenyaa. Dhugaatii hin guddisa ilmoo. Hin guddisa maaliif hin guddisne. Ilmoo naannoo ilmootiya naannoo irratti distee kutte jechuun ayyoon bakka san bu'ee bakka haadhaan waan bu'aa fi isiniin daawwattoota fayyaa ni guddisaa isiniin yoo ilmoo yaanii naannoo yooma akkasiin furattu
Rakkoo qaban waliin guddisaan. Hanya kata betul sumber juga. Masih itu. Mama dah. Mama nama tadi. Haran sih biti. Takkan aku lagi produser itu tu kan ya. Mungkin mahaga isi ubat itu. Ni jadi gua ada dingin. Amma lewat tinggal minggu ni macam tu. Minggu ini akan. Serai jadi dia makan amma minggu ini akan kerap jadi. Dah waktu tu kan jarang bisa tu boleh tiap bina. Takkan jika mesin semua nam kutisa bete. Mesin ni kata Hasan komentar di nu beresara. Ammo isan len journey hal tu pun isan len dirkinya ran kami video juga. Agak mudah Allah bahaya zaman angkasa imut han tahu juga malah bi imut han juga be video sini gua ragu gedin takki sini isan berising boleh isan berising mana gua ragu gedin tahu juga mammo isi dia tu lah jadi untuk baca dite yo mana bera anak kerja itu mere jadi untuk itu atau gua nggak tekan Jadi mana kau yani duran le mana sih tu le, le yani kalau sesi alakat yati mana sih tidur kabenya sih artikel tu, le mana kau mana akhiris. Mana yang semua hasil selalu. La gibi na ada ya suka hana kan tu suka mobil bak mobil la rate mana akhiris ta amo sih mana sih teh hadiah itu ni sering jadi awak tu yang gamak ya nak kamanja. Haji meti tharati isi ni kamu ni rampu ya tet dulu jadi, isi ini ada juga di ada memang najar harap betul yo sudah si tanam ini di semua isi yang sudah orang semua macam pura mu isi le ini Adi dia isi le dia isi adi le ada dia tunjuk adi tunjang nak kamu kiati ya ni kalau sih nanti sih oleh kawate nanti tolak itu tak adi itu Malivi rakkoon qabu yani nuti shari'achuun hangaafura yemte nurratti illee fuudhan deessa ganaa lamaas ta'afe isillee mana si keessatti haa deebitu yaala illee karaa bakkoo biraa mana kophaa naa kireessa. Yaada bareedaadha. Akkanatti ishee deebinaanis bareeduudha ammoo yoo ishiin diddee ifumarraa akka balaa guddaa daa'ima kana yookaan hara biyya jechuudha yookaan ishuma sanitti haaromsan barbaannee kala goonee deebisnee yookaan akkasiin guddifattu guruudhaaf hordoftoota eeggattoota keenya viidiyootaan illee jechuudha yuutuubii isheetti illee isiniif waraabnee jirtaati. Asumaan hundi haasawwan jechuudha yuutuuba faawutuu dhaqaadhaa sabskiraayib godhaa isiin jaa. Inni hojii wallaa miigalleen akkatti jijii akkatti gammachuu dhiqee hojii Kalas. Wallahi aku mau bunuh wallahi. Itu nama. Takkan wallahi kondisi dari satu ini di tanah gay sudah ini pura nahan gua jangan makasih juga kan beri. Takkan tiga kondisi itu kayaknya video sangat gitu ambil video fude ni video ini kami ketiti revisi dia takkan tiga noji video lain tanah tain full demo temu sani foto jangan terjebak tanah kerja isi grafik tak juga isi nggak ada ada masih boleh yo hani hal kita tadi Wai buat amara kecil yang kita mereka urusan apa? Labo. Itu bulti cuan tahu tadi ni mesti. Bulti hamat masih ni yo tisele nombare. Itu bulti kada matu cerah buma. Wana karamu ya ni fidi ya tu. Akayati. Takkan video mana itu cerah. Rebuta wanu bulti nama tiga nama. Mana mati malbi ada apa dia utanan dipi nama ada gunggur. Nah, yo wanam singgasan, yo dapati yang kerja mana, wahan tahu kalau ngubah tu nama amusian akati, akan mula wabek, nara teliti, ucapan nak buat, bukan, asalen nasmi berita,
duraan illee wal beena. Ammoo tana keessa jara keenya ishiis osodhaan fuudhuu osoo hin taane ishiillee ilmoo namaati. Ilmoo namaa kuntu osodhaan bal'eetti fuudhu. Zahra beekin akka aadaa Oromootti akka heera Oromoo hojjetti akka shari'aatti jechuudha fuudhaa jechuudha yoon fudhalleedha. Tanaaf jecha amma yoo wal funaanoo. Mara biyya amma baati kana keessa ammoo torban kana keessa. Kana keessa. Baati kana keessa yoo baati. Baati kana keessa yoo. La baati kana keessa. Torban kana keessa. La baati kana keessa. An baati kana keessa anja. Baati kana keessa. Naa akka tugeessitu. Yani bareeda. Dhuftee jara keenya nama ishee lama dhuftee aanmuka jirti. Kanaaf jecha waa hundaa waa giseen haa warbus isin agarsiisa. Amma jechuudha guyyaa nama sadii keessatti haa hedduu barbaade haadha manaa ishee qulqulluu abdii qaba. Baay'ee kana keessa jedha wantoota fayyaan. An baay'ee kana keessa jedha wantoota fayyaan. Akka jara keenya isin digaalte malee isin digaalte baay'ee kana keessa jirti. Ammoo bifa kanaatiin alatti Armantan hal. La warri kana daawwattoonni kan yaadda baasu. Warri gaati kana keessa jettanis komatti dhufaadha. Warri torbaan kana keessa yaadi deeggartoota isaati deeggartoota hayya. An baay'ee kana keessa an jeenni immoo torbaan kana keessa. Laakiin yaada mataa keetti jiraana malee inni jira kan jechuun. An baay'ee kana keessa. Lama sadii fa'aa anaa qabdi. Amma kanammoo kaameraa haallee sindoota banan baay'ee takkatti dhimma mataa fageessa. Baay'ee kana keessa hin geemu. An dhugusanii gaafa jedhe. Takkaan jinjaa ati amma dura hirmatu jirta? Amma dura. Ay leeru. Leeru. Batiin ni jaarra. Hin jaarre kana. Suura fi eeggattoota keenya gaafii lafa akka illee ni gaafadhaa isin gaafadhaati. Ati erga biyya dhufte akkam dargaggeessa? Amatti hagee eegan biyya kana dhufe. Amatti akka guutuun? Asuma sana jechuudha. Asuma isa hin jiree. Ni xalabaan dhufte moo karaa tala dhufte? Xalabaan hin dhufe. Xalabaani? Xalabaan hin dhufe mana arabaatiin ture kunoo yaadanii gadi hin bahu. Akkanaati. Inni takka achi gadi hin baane jechuudha? Gadi hin baane takka edasi mana arabaa seenee. Akka tasaan anumaa gadi. Akka tasaa kana nabaafte haa. Akka tasaa nabaafte godhani. Nuti wallaa jara keenya miliyyoon erga amanta akkuma kana lakkoofsitte ammoo akka itti ishiin as dhufte mana arabaa jechuudha xalabaan jirti. Namni xalabaan dhufee fi namni karaa taa'u dhufee tokkoo miti. Maaliif namni xalabaan dhufte gabboon gartuu jara keenya akkuma tasa'an dhugaara biyyoon isin hime miitii moo haatti wal barree jechuudha turte amata baay'ee baay'ee eeganii. Eeguu barbaadu. Baay'ee jaaga. Baay'ee jaaganii jiru baay'ee. Dhufee gaafa sanuu amata. Hoora faayida irra wal barree. Baatii sadii dhufee baatii sadii nan gatte amma amata qaama. Baatii torba geenyaa. Torba geenye. Torba kana geenyaa jirra. Kila mbo yaari fuula Facebook irra wal hoora faayida irratti daawwattoota keenya. Nama hedduutu yaari hawaliin baay'inaan jira wanni baara. Ichira wal barate walli jaalata natu ichumarra wal barre. Tokko biratti gizin dura si wal barru maan isin jee ubaas sansitti jiraannu wanni kijibe. Natti hin kijibne. Natti hin kijibne. Jaartilee hin qaban isin jee. Akka yaani natti lan kijibne akka jaarti qabullee almatti hime ilmoota kaan qabaasan waan jee natti hime. Takkaan Ini maaliif sobaa walitti deemuun hin barbaachisu. Adaan sila yaani bakka kana hin jiru. Maaliif islaamanne hin fuune ilmoo qabu naan jee bakka kana hin jiru. Maaliif dhuftee sila gisee immoo jibarte. yaani gisee naan keeffamee waan duraan nakki jibeef nillee nama lugana illee taa'ullee silaa qaasin deema. Yaani akka inni dura jaartii qabullee duraaniin beekaa akka inni ilmoo tokko qabullee duraaniin beekaa. Takkaan dhabattoota keenya tanaaf kaatti wallahi mijoolessi gaamee deemnatti oomishan adda dhufu jirti. Karaa jiran fakkaatti jiratti wallu. Tanaaf hojjame habsuuta akka dura fiidiyoo isin waraabne ammoo ishii fudhatin bakka waraatti deebisaa
bakka dura kaa jira kan asitti himuu hin taatu. Kanaaf jecha ammas asumaan wanta kana isiniif himuu barbaade isin malee ammas tabiraa nan fuudhee yoo. Malee tabiraa Tila. Tila. Tagaya tu kan tila. Ammallee tabirallee ni fuudhaa jedhin biyya qaba inshaallah. Ishii maleedha. Egaa shari'aan yookaan afur eeyyamte. Namni mogana. Namni mogana. Yaa asi malee gaa. Maanta ni yaani awwaala si fuute gamoo booda na fuute maala mangu. Egaa cuma ijaa hin banaan jedhi biyya. Akka sadii afur takka ni fuudhaa jedhu jedhe. Lama godhee hin ta'e. Lama godhee yoo sadii goota kana. Egaa hin fuudhee maali? Ani si gubbaa fide gara gamoo booda na gubbaan fidda. Egaa si uffar umiseenaa gubbattee fidee si fuudhee mi? Yoon taanillee fidee fuudhee maal ta'uu? Laa. Isin taphasanuu? Nuti nama lama daawwattoota kan jennu lamaanuu ni geenya kalaas. Nuti nama lama nu lamaanuu ni geenya. Barameen ta'u asirratti hin jiru. Wallaahi. Waay? Wallaahi taasa? Yaa. Wallaahi jechuun magaalaa biyyi barmaa safaaraatti fakkaata. Magaalaa biyyi gachuu jiru fudhannaa. Akkoni yoo bara? Hin ta'uu sin jee. Hin taane. Ani museenaa na fuudheemi. Kana yaani museenaa irratti anis jaaladhee anis ittiin heerumaa sin jee mire. Duuba maasii lammaa taatee na biraatti na gubbaa fiddu maali? Shari'aan akka fure himtee mi? Hin ta'uu kanaas yaani nu lammaa si keenya. Isin lamees shari'aan. Hin ta'uu sin jee. Hin ta'u. Baat dirqama bara hin ta'utu illee naa jiru qabda. Kalaas faroon dirqama maaltu fide? Ani museenaa gubbaa na fuudheemi. Lammata duuba na gubbaa fuutuuf maali? Akkati ilmoo qabdu akkati jaartii qabdi beekaatiin fuudhee anis jaaladhee si hayyameeni. Duuba lammata taphatti biraa kana gubbaa fiddu maali? Tabiramu. La. Ayyaanni karaa hundaan ta'uu haala na dhiisi. Dhiisi. Beektaa. Yoo haram bara. Hanga kot. Beektaa nirraa. Hin faroon dubbii karaa nageeffachuudha taa'ee. Mariyoon fuudhe. Hin faroon si jee gattee karaa yaada karaa hin faroon. Atillee manda ishiraansi ati bara manda jaartii lama qabi. Jaartii lama faatii bisa dafaa kan na gubbaa fi dubbaadhu. Rabshaatti kun gamma. Karaa keenya nagadhiisan osoo karaa nageeffachuu qabu. Museen akkatti mataan kusideet aaraan. Hin ta'uun sin jee. Awwaala akkati yaani yaartii qabdu katti ilmoo beektu godhatin haa sin jeeni. Ani sadaffaa kana gubbaa nagadhiisa hamma. Ayya hotta. Yaa keenya nagadhiisi. Ayya hotta. Hotta kana tuhuun jaa hotta. Beekaa akkana yaani jira uumaatu sammuu ta'e waamama sammuu keessaa qabu. Laasin laa jira si maramoo jira. Mana martaa hin ta'uu haa. Ati rasa tulunga. Amma kelas Islamiyaan irratti nabgaa sammuu yoo uumsan yoo fayinaa shi deemte deebite godhee hubattille haa kottu asuma wajjin jiraadha. Ammoo tabiraa fuudhu kana abadan yoo itti baafatteewu karaa biraa hin fuudhu. Afaanumaan jetta baay'ee. Hin fuudhu. Silaayis manni dhiiraa ni amanamaa miti ilmi namaa ni amanamaa. Takkaan jaa hojjetatti dhootota keenya qophiin ni jiraarra. Kana fakkaatti yaami viidiyoo taantu video kemudian video itu sih barang curati YouTube sih aja ada kada auto tu terberesa amantan yang kisah sih kati jaga kepada dakwada terbang karena itu beberapa itu YouTube sih daraku jerah ada acin nur tekara isinja amma kopirat muti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amudi diham mana aku tim kelas. Kaya na, nainga. Kaya labay daw.